Mallattoo tokkummaa fi siidaa aarsaa uummanni Oromoo kaffaleeti kan jedhame masaraan mootummaa naannoo Oromiyaa handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinneetti ijaaramuuf har'a sirni eegalchiisa ijaarsaa adeemsifameera. Masaraan mootummaa naannoo Oromiyaa Finfinneetti ijaaramuun hiikoon isaa guddaa ta'uu kan himan hirmaattonni sagantichaa uummanni Oromoo gaaffilee isaa fi deebii akka argatuuf sirna isaa kunuunfachuu qabaa jedhani. Murtee seena qabeessaa fi gaaffii uummanni Oromoo waggaa dheeraadhaaf keessattuu jaarraa 100 waggaa 150 fi sanaa oliif aadaa isaatti dhabe, eenyummaa isaatti dhabe, qe'ee isaatti buqqa'ee garbummaa keessatti gal ture. Qe'ee sanatti har'a deebisanii masaraa mootummaa naannoo Oromiyaa ijaaruu jechuun dhugaa uummanni Oromoo waggaa dheeraadhaaf dhabe sana deebisuu, aadaa uummanni Oromoo keenya dhabe sana deebisuu, karaa biraa immoo seenan sun akka deebi'uu fi waan uummanni Oromoo dhabe sanaaf namoonni aarsaa kaffalan, lubbuu isaaniitti dhaban, qaama isaaniitti dhaban, ilmaan Oromoon abbaan ilma isaatti wareeg ijoollee sanaaf siidaa deebisanii dhaabuudha. Uummanni Oromoo guyyaa har'aa kana wanti inni seenaadhaan, aadaadhaan eeggachaatii ture ta'uu fi isaa baree itti gammadee sirna kana sirriitti utubee qabachuu danda'u qaba. Walii galuu qaba, taa'ee mari'atee irratti walii galuu qaba. Gaafii qabna, gaafiin keenya guyyaa tokkoon nu deebi'uu dhiisuu danda'a. Obsee dhaggeeffatee taa'ee mari'atee rakkoo isaa hiikkachuu danda'u qaba. Mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoowwan hedduu keessa darbuun hojiilee dhalootaaf hojjechaa jiruuf ijaarsi masaraa mootummaa kun eegaluun agarsiistuu ta'uu kan dubbatan Pireezidaanti Shimallis Abdiisaa hooggantoota kana dura aarsaa cimaa kaffaluun dhalootaa fi sirna ijaaruun har'aan ga'an galateeffataniiru. Bitaa mirgaan keessaa alaan kallattii adda addaatiin aarsaa kaffalameef yaadannoo cimaa asitti lafa keenya jira. Kun aarsaa kaffalame sana yaadachaa xiiqidhaan badhaadhina uummata keenyaa akka milkeessinu hojiiwwanii fi boqonnaa qabsoottaanu keessatti uummanni keenya gurmuudhaan fedhii faayidaasaa uummattoota Itoophiyaa afaan akka milkeeffachaa deemu gochuudhaaf tasgabbiidhaan cimina olaanaadhaan iddootti mirkaneeffatu ta'a jechaadha. Hooggantoonni keenya kanaan dura turan xiiqii olaanaadhaan hojii hedduu hojjetanii jiru. Carraa kanaan maqaa kootiif maqaa uummata Oromootiin hooggantoota aarsaa cimaa kaffaluun mootummaa naannoo Oromiyaa hundeessuurraa kaasee dhaloota ijaaruudhaan sirna ijaaruudhaan asiin dhugaan guddaa galatoomaa ulfaadha jechuun hin barbaadu. Qabsoon yeroo hunda obsa kan barbaadu ta'uu kan eeran Pireezidaanti Shimallis firiin qabsoo ijibbaataa taasifamees biqiluu eegaleeraa dubbatanii. Qabsoon yeroo hunda obsa barbaaddi, xiiqii barbaaddi, tasgabbii barbaaddi. Kaan ifatee muufatee yeroo irraa dheefu qaawwa jirutti fayyadamanii Oromiyaa fi Oromoo ijaaruudhaaf aarsaa guddaa kaffalan. Baga aarsaa sana kaffaltan, baga dadhabdan har'a qabsoon keessan firii buuseera kinoo masaraa mootummaa naannoo Oromiyaa ijaaruurra geenyee jirra. Baga gammaddan isin jechuun barbaada. Tokkummaa Oromummaatiin sirna ijaaruuf giddugaloonni akkasii murteessoo ta'uu dubbataniiru. Tokkummaan paartii siyaasa tokko ijaaruudhaan miti. Tokkummaan Oromummaa keenya, tokkummaan gadaa keenya, tokkummaan sirna ijaaru, sirni mootummaadhaa oli, sirni paartiidhaa oli, sirni tokko kan ittiin bu'uureffamu giddugaloota akkanaatiin caasaa mootummaa sadarkaadhaan jiru, naannoorra jiru, godinarra jiru, aanarra jiru, gandarra jiru sirnaan ifa. Fedhiin uummata Oromoo biyya haqummaan keessatti mirkanaa'e walqixxummaan hundee itti jabeeffate obbolummaan dhugaa itti mirkanaa'e arguudha kan jedhan Pireezidaanti Shimallis Abdiisaa kana keessatti ga'ee isaa taphachuu qabaa jedhani. Qaamoleen uummata keenya kaayyoo isaarraa deebisuuf yaalan jiraatanis Oromoon kana dhaggeeffachuu hin qabu eeraniiru. Qaamoleen adda addaa ga'ee uummata Oromoo qabu kana akka hin baane barbaadan bitaaf mirgaan waan adda addaa wacu. Uummanni keenya waca akkanaatiif gurra kennuu qabu. Uummanni keenya xiyyeeffachuu kan qabu fi sadarkaa olaanaatti kallattii maraan dursa kennuu kan qabu hojii isaati. Hiree isaa boruu kan murteessu hojii har'a hojjetu. Keessattuu diinagdee irratti, barnootaaf teekinooloojii irratti, sirna cimaa ijaaruu irratti. Kana yoo goone Oromiyaan ijaara. Kana yoo goone Itoophiyaa akka ishiin hin diigamne goonee sirriitti hundee ishii gadi fageessinee utubnee cimsinee ol kaasa.
Kanaaf qabsoof. Masaraan mootummaa naannoo Oromiyaa duudhaa fi safuu uummatichaa haala eegeen lafa hektaara 6 ol irratti ijaaramu gamoowwan waajjira pirezidaantii fi waajjira kaabinee kan qabu yoo ta'u ijaarsichi dhaabbata ijaarsa koorporeeshinii injiinaringii siivilii chaayinaan ijaarame waggaa lamatti kan xumuramu ta'a jedhameera.